Bila booni ilaalamee ture kan akka carraatti yarran deemne dhimmi ishee ilaalanii bilbila ishee seeraan fatashaniiru jedhani hagamma garuu viidiyoo ishee maaliif akka ni bade warning TikTok ta'uusaa kun asirratti ilaaluu dandeessu. Kun asirratti ni godheera. Kana malee immoo inboxii keessatti wanti ilaalamee hagammaatti rakkoo kan uumeen jiru seeraan ilaalaniiru jechuudha ijoolleeni. Namoota isheen bilookii gootee jirtus ilaalaniiru jechuudha. Keessumaa ijoollee nama sagalee boonii ataa turtanii yeroo isheen lubbuudhaan hin jirre kana baay'ee bu'aa turtanii bilookii jala jirtu jechuudha. Akkaawuntii boonii jala jechuudha karaa TikTokii isheeti jechuudha. Keessumaa ijoollee yeroo gaafa isheen miidhamte sagalee taanaa fi maal taanaaf jechaa turtanii kun bilookii jala jirtu jechuudha. Ilaalaa hundi keessan. Oduu ammee dhimmi boonii maalirra akka jiru. Ijoolleen booniif sagalee ta'aa jiran hundi isaanii bilokkee jala jiru. Maaliif booneen bilokkee isaan goote akkuma jalqaba irratti viidiyoo argitanii guyyaa har'aa jechuudha. Viidiyoon yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa irratti gaggeeffamaa jiru, liivii irratti illee jechuudha baay'ee odeeffamaa jiru. Bilbilli boonee ilaalamee maaltu akka keessa jiru, eenyutu akka bilokkii ta'e, inboksiin boonee inni viidiyoo argitee of ajjeeste jedhamee odeeffamaa ture hundisaa soba ta'e wanta biraatu odeeffamaa jira. Mee turtiin keessan waliin haa ta'u. Egaa obboleessi Yoonii jedhamu tokko bilbilli boonii seera jala oolee fattashamee ilaalamee akka suura yookaan viidiyoo waraabamee itti ergame jedhamee odeeffamaa ture suni hundisaa soba ta'e. Akkasuma immoo TikTokii isheerraa viidiyoo kanaan dura isheen maxxansite joositu haqe jedhanii hundisaa soba ta'e jechuudha. Waarningii akka itti laate kunoo ragaa qabatamaa jalqaba irratti suura maxxansee jira jechuudha. Viidiyoo boonee kanaqe TikTokiidha malee nama tokkoyyuu miti kan jedhu kunoo ragaan gadi ba'amee jira jechuudha. Akkasuma immoo dhimmi inboksii boonee ilaallatee bilbila ishee keessa wanti addaa maaltu jira kan jedhamu tokko wanti addaa wanti joozii ilaallatu, abbaa manaa ishee wanti ilaallatu, suura saaraa wanti ilaallatu, viidiyoon gara wanti boonee lubbuu ishee akka balleessitu kan godhu tokko hin jiru jedhe mucaan suni. Hammaayyuu inboksiin ishee qoratamaa akka jiru. Akkasuma immoo ishee fi abbaa manaa ishee gidduu amma yoonaa wanti shakkiidha jedhamee suurri addaa viidiyoon addatti qofaatti argame tokko hin jiru jedhe. Haa ta'uyyuu malee immoo ijoolleen yeroo baay'ee sagalee ta'anii fi dhimma ishee irratti dubbatanii akkasuma immoo waa'ee ishee otoo isheen lubbuun jirtu waan garaagaraa hojjetanii hundi isaanii bilookii jala jiru. Sababa maaliif akka bilookii goote Waaqayyoof booniitu beeka. Garuu ijoolleen amma bilookii ta'anii jiran kun immoo baay'een isaanii yeroo ammaa kana dubbataniis kan jiranitu jiru. Yeroo duraa fakkeenyaaf booniin osoo lubbuun jirtu duraan Haacaaluu kana bilookii akka goote Haacaaluu kana hundi keessan hin beektu. Kan suura duraarra jiru kana jechuudha gara gubbaa. Haacaaluun kun baay'ee dubbatee jira. Booniin anaan bilookii na gootee jirti garuu sagalee nan ta'aafi jedhee mucaan kun guyyaa sana akkuma carraa dubbatee ture jechuudha. Amma immoo gaafa bilbilli boonii fattashamu dhuguma akka bilookii jala jiru ragaa qabatamaa argamee jira. Amma immoo akka mucaan bilbilli suni fattashamee ragaa dubbatutti ijoollee kana boonii maaliif bilookii gootee shakkamuu qabu kan jedhamudha. Haa ta'uyyuu malee warri bilookii ta'anis yeroo ammaa kana viidiyoo isaanii ba'anii kan dubbatanii hunduma isaa argitaniitu ta'a. Warri hin argine immoo nuyi boonii dhimma boqachuu boonii fi dhimmatti bilookii taane waliin argatu. Booniin dursa bilookii kan nu goote ajandaa biraafi kan isheen boqatte ajandaa biraaf wanta ta'eef dhimmi boonii unuun hin ilaallatu jecha jira Haacaaluun jechuudha. Mucaan inni gara gadii kun immoo yeroo baay'ee hin beektu jaakoo jedhee akkeessee bifa booniitiin yeroo baay'ee viidiyoo hojjeta jechuudha. Garuu gaafa isheen boqatte baay'ee booyee jechuudha. Viidiyoo hedduudhaan booyee eessattan argee dhiifama gaafadha ani waan si jaalladhuufi
akka kee ta'ee si akkeessaa viidiyoo hojjetaa ture malee qeeqa keen qabu jibba keen qabu jedhee baay'ee bo'aa ture. Garuu haa ta'u malee yeroo ammaa kana immoo shakkamtoota akka ta'anitti namoonni baay'een dubbatu. Garuu isaan immoo as ba'anii lakki nuti dhimma kana keessaa hin qabnu han shakkamuu qabu mucaama aqee bilbila sana fattashee hicciitii kana baasaa jirutu dubbii qaba malee unu miti. Warruma boonii waliin deeme kaaffee aqee buna waliin dhugu warra kaameraamaanii ta'ee fi warra paaspoortii bilbila ishee beeku warra yeroo hundumaa waa'ee ishee jala deeme hojjetutu shakkama malee nuunin ilaallatu jechaa jiru warri bilookii ta'anii jiran jechuudha. Warri aqee bilbila boonii fattashe immoo jarri kuni dubbii qabu kan jedhudha. Akkasuma jarri kun gaafa isheen boqottellee sagalee taanaaf jedhee kan dursee dubbatu isaanii. Akkasuma ugaa boonii baasne jedhee shurraabii isaanii irratti suura garaagaraa laxafatee kan aqee waa'ee isheef ajandaa ta'ee ugaa ishee falmes isaanii akkamittiin kan jedhu namootatti gaaffii ta'ee jira. Egaa isa kana waaqayyotu ugaa ishee beeka. Ammallee ugaan boonii sirriin qumna gara bahee hin jiru. Inni kun kana jedha, inni kun kana jedha, inni kun kana jedha. Otuma ta'es booniin lamuu asin deebitu ugaa ishee ammas waaqayyo haa baasu. Garuu haa ta'u malee namoonni bilookii ta'an kuni booniin obsa qabdiif malee otoo hunda keenya akka jecha keenya akka koomentii namootaaf bilookii gootetti ta'e nama feesbuukii kanarra jiru hunda bilookii otoo gooteyyuu ugaa qabdiin jedhan akka kootitti. Maaliif jennaan namni yaada gaarii isheef qabu tokkollee hin turre jechuudha. Amma garuu gaafa bilbilli fattashame namoota bilookii jala jiranii fi namoota isheef bo'aa turanii namoota isheef sagalee ta'aa turanii gaafa achi jalatti arganii baay'een hirrifatan jechuudha. Akkamitti namni kun bilookii ta'e akkamitti immoo waa'ee boonii odeessaa. Obboleessi keenya Hacaaluun gaafa isheen boqotteyyuu ani hin argine ani ofiyyuu bilookii jala jira. Garuu namoonni baay'ee sheerii waan natti godhanii fi sagalee ta'eera malee dhimmi ishee nan ilaallatu. Garuu immoo mucaamti kuniyyuu ofuma deebi'ee inni maqaa keenya balleessaa jiru kuni maramuu qaba kan jedhudha kan inni dubbatu jechuudha. Viidiyoo ba'anii isaanillee ofirraa mormaa jiru jechuudha. Namoonni baay'een waa'ee Saaraa irratti isheetu kana qaba isheetu harkaa qabadhanii Saaraa mormaa turanii yeroo darbee Saaraan baatee dubbatteetti dhugaa jiru liivii irratti eengadduma jechuudha. Ani jara kana quunnamtiin qabu mucaa kanarraa ergan adda bahee bilookii wal goonee jirra. Guyyaa tokko waa'ee jara kanaa dubbadheen beeku. Dhimmi jara kanaa duutii boonii nan ilaallanne jetteetu isheen kan isheen dubbattu. Ani bakka biraa isaan bakka biraa. Guyyaa tokko anaaf boonii waan hamaa walitti dubbannee hin beennu. Akkasuma akkaawuntii feekiidhaan namoonni baay'een waan garaagaraa odeessa malee nuyi walitti odeessinee hin beennu. Anaaf joosii walitti deebuu mitiitii jettee ugaa jirtu dubbatte. Har'ammooyyuu ugumayyuu aqamee bilbilli boonii gaafa fattashamu Saaraan akka harka keessaa hin qabnedha. Akkasuma immoo amma yoona wanti gaaffii namatti ta'u booniin dhimma joosii irratti kan ofii ajjeesa yoon isa abe jettee dubbataa turte. Amma garuu ragaan joosii ilaallatu keessaa dhabame. Dhimmi amma yoona booniin akka baddu kan godhe amma yoona ragaan qabatamaan tokko hin argamne jechuudha. Maaliif jennaan isheenis yoon isa abe ofan dhaba jechaa turte garuu ammayyuu ugichi hin baane ammayyuu jechaadha. Kanaaf waaqatu beeka nama hundumaatti iyyuu gaaffiidhaan mallee garuu warri akkasuma fuutanii booda warra bilookii jala jiru kanas immoo isinitu harka keessaa qaba jettanii warra immoo aqee bilbila ishee fattashe isinutu harka keessaa qabattanii booda ofuma keessaniyyuu akka waliin galaafanne of eeggannoo godhadha jettee nama walitti nama naqa. Waa'een ajandaa miidiyaa kanaa walitti nama naqa. Kanaaf of eeggannoo godhaa obboloonni amma bilookii boonii jala jirtanii warri shakka
rakkamtanii booda nama sana duukaa wal dhabdanii akka ofii keessanis maatii keessanis jireenya lafa kanarraa hin dhabsiifnetti of eeggannoo godhadhaa. Ugaan boonii ammas immoo akka ba'u Waaqayyo karaa saaqa guyyaa qaba. Maal goonaa miti otoo deebisuu hin danda'ama ta'e hin deeffannaa, garuu wantichi wanta danda'amu miti. Kanaaf Waaqayyoof dhiifna waan hundumaa jechuudha. Turtiin waliin gootaniif galatooma.